Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama akkam jirtu hordoftoota chaanaalii YouTube Abdul App. Namoonni baay'een koomentii jalattis karaa adda addaatiin irra deebi'ee akkaataa zoomii itti banatan karaa sirrii ta'e nuuf hojjedhu paaswordii nu rakkise waan jedhu na gaafataa turtanii barnoota isaa isinii qabadhee dhufeen jira. Zoomii kanarra seenuudhaan akkamiin zoomii bananna isa jedhu waliin ilaalla. Aappii zoomii erga buufattanii booda welcome isiniin jedhee haala kanaan sign up akkasuma join meeting isinii baasa. Sign up ka jedhu fayyadamuudhaan haala kamiin akka banuu qabnu isinii qabadhee dhufeen jira. Daqiiqaa xiqqoo keessatti waliin ilaalla. Sign up ka jedhu tokkoon gara fuula duraa adeemna. Stepin inni jalqaba zoomii yeroo banattan bara qofa itti barreessitu asirratti birth year ka jedhu kana bara isaa qofa itti katabdu jechuudha. Waggaa waan ta'ee jennaan umurii keessan isin gaafata waan ta'eef yiirii isaa isin gaafataa jira. Bara 1990 meeqatti akka dhalattan, bara 2000 akka dhalattan, bara 2000 meeqatti akka dhalattan, 1992, 93, 94, 95 jedha. Haala kanaan asirratti itti guunnaa jechuudha. Kanaafuu bara qofa kan nuti barreessinu verify your age nuun jedha waan ta'eef sanaan booda erga bara keenya itti barreessinee kaane bara dhalootaa qofatti katabnee kaane continue ka jedhu tuquun gara steepii itti aanutti darbina. Bilbila waraabaa isin itti agarsiisa. Maaliif bakka emailii kana screen record gochuu dandeenyu waan ta'eef haala kanaan nu baasa. Continue with Google, with Apple, with Facebook banachuu dandeenya. Garuu emailii osoo itti katabne baay'ee bareedaa jechuudha. Emailii bilbila irraa qabdan emailii sana spellingii isaa qubee isaa osoo hin dogoggorin bakka duwwaa sanarratti emailii keessan itti katabattu jechuudha. Emailii bakka duwwaa kanarratti itti katabnaa jechuudha. Emailii bilbila irraa qabdan maaliif koodii isiniif erga waan ta'ee jennaan koodii san fiddanii itti galchuu qabdu waan ta'eef emailii itti katabanna. Erga emailii itti katabannee kaane sirriitti @gmail.com ka jedhullee osoo hin dogoggorin sirriitti erga itti galchinee kaane continue ka jedhu tuquun steepii itti aanutti dabarfannaa jechuudha. Continue asumarratti nu xumura waan ta'eef continue yeroo tuqne koodii dijitii 6 gara emailii irratti nuuf erga. Koodii dijitii 6 emailii itti galchine continue jenne sanarratti nuuf ergame gara aappii Gmail deemuudhaan koodii san fudhannee dhufnaa jechuudha. Koodii nuuf ergame aappiin Gmail bilbila keessan hundarra ni jira. Aappii email yookaan Gmail asirra seenuudhaan refresh goona. Gadi haxoofnee gadhiifna yoo meeseejiin haaraan dhufee hin seenne akkasitti gadi refresh goona. Wanni haaraan dhufee seenuuf seenaa jechuudha. Zoomiin koodiin isaa dhufee naaf seenee jira. 56 57 90 ka jedhu dhufee naaf seenee jira. San banuudhaan koopii godhanna. Sammuttis qabannee deemnee barreessuu dandeenya yookaan immoo koopii godhanna koodii dijitii 6 kana irra qabuudhaan koopii godhannee gara kam deemna gara zoomii gara koodii sanatti galchuutti deebinaa jechuudha. Bakka duwwaa kanarratti bakka 6 nu kenname kanarratti koodii san paste godhanna yookaan irra qabuudhaan paste goona yookaan immoo bakka barreessinu gubbaatti nuuf baasa inni nuu jechuudha. Kanaafuu koodii kana itti galfanna gara fuula duraan nu geessa. Asirratti first name maqaa keessan, last name maqaa abbaa yookaan waan feetan. Paaswordii irratti rakkattu yeroo baay'ee. Paaswordiin 8 ol ta'uu qaba. Lakkoofsa fayyadamuu qabdu, qubee guddaa fayyadamuu qabdu, qubee xixiqqaa walitti makuu qabdu jechuudha. 8 ol ka ta'e dheerinni isaa. Paaswordii yeroo itti katabdan paaswordiin keessan dheerinni isaa 8 ol lakkoofsa qabaachuu qaba. Mallattoos itti makuu dandeessu rakkina hin qabu. Qubee guddaa qubee xiqqaa wal makuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo qubee xiqqaa qofa gootan isin hin seensisu. Yoo qubee guddaa qofa fayyadamtan isin hin seensisu. Yoo lakkoofsa itti makne isin hin seensisu jechuudha. Kanaafuu dheerinni isaa ka 8 ol ta'e ka lakkoofsa of keessaa qabu lakkoofsa itti maktan akkasuma qubee guddaa kan qabu qubee xiqqaa ka qabu itti gootu jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa Abduu jedhee app jedhee jalatti Oromiyaa on jalqabaa qubee guddaadha kaan xixiqqaadha lakkoofsa itti makeen jira. Haala kanaan erga goonee kaane create account ka jedhu tuinaa jechuudha. Wanni martinuu raayitii erga nuuf godhee ka'e create account ka jedhu kana irra tuqannaa jechuudha. Maqaa barreessine maqaa abbaa sanaan booda paaswordii Oromiyaa on jalqabaa guddaadha 1 2 3 lakkoofsa kaan xixiqqaadha wal maknee akkanatti erga fayyadamnee booda create account tuqannaa jechuudha. Create account yeroo tuitan kallattiidhumaan gara fuula duraa nu geesse optionii adda addaa nutti agarsiisa. San not now ka jedhu jala jira san fayyadamuu dandeenya. Connect fi not now jira. Not now ka jedhu tuqaa gara fuula duraa deemna bakka maqaa qofatti accept goona jechuudha. Not now haa jedhu asitti fingerprint ashaaraatti godhachuu barbaadda. Not now haa jedhu haa tuqu. Amma asitti immoo maqaa kiyyaa fi bakka profile nu fide upload image ka jedhu tuquudhaan profile keessan itti galchuu dandeessu waa tokko rakkina hin qabu.
maqaa yoo barbaadan display kan namni argu irraa jijjiiruu dandeessu. Sanaan booda continue tuqannaa asitti bakka maqaatti. Continue tuqinaa asitti not now ka jedhu tuqinaa ka gurraachaan jala jiru jechuudha. Get started nuu fida. Get started yeroo nuu fide already xumurree jirra jechuudha. Finnee jirra. Get started tuqnaan gara kam nu seensisa? Gara zoomii eegaluu nu seensisa jechuudha. Kanaafuu get started ka jettu isii jala jirtu tuquun gara fuula itti aanutti darbina. Zoomiin keenya already nuuf banamee jira. New meeting ka jedhu tuquudhaan miitingii haaraa bantanii linkii isaa gara WhatsAppiitiin namaa erguudhaan nama barbaadan fiddanii zoomii irra seensisuudhaan irratti waliin dubbachuu dandeessu jechuudha. New meeting tuqxu start meeting ka jedhu tuquu dandeessu. Sanaan booda ni banama zoomiin keessan jechuudha. Haala kana zoomii mataa keessanii barachuudhaan akka hostii taatanii linkii namaa ergitanii irratti dubbachuu dandeessu. Akkaataan sagalee zoomii itti sirreessan viidiyoon kanaan dura dalagamee jira. Sanarraa daawwadhaa isiniin jecha haala salphaa ta'een haala kanaan zoomii mataa keessanii banachuu dandeessuun isiniin jedha. Laayikii, sheerii hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatina. Egaan barnoota baay'ee immoo chaanaalii kiyya jala seentanii argachuu dandeessu. Barnoota dhimma zoomii, dhimma WhatsApp, dhimma TikTok, waan maraa dhimma Facebook jala argachuu dandeessu isiniin jecha haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.